Garuu Oromoon koloniirraa maaltu isa dhufe yoo jette waa lamatu akka sabaatitti fi akka hoogganaa warra siyaasaatitti dhufe. Sabni Oromoo dhugaa sodaachuu jalqabe. Walabummaan haqa Oromooti. Biyyatu irraa fudhatame biyya deeffachuu barbaada. Gaafa jettuun dhugaadha. Dhugaa kana garuu hin sodaata himachuu. Inni uummatoota adda addaa wajjin wal nu dhoofsistuu yeroo. Maaliif kun ta'e? Qabsoon kun gaafa deemu jajjabina isaa uummata kanaaf abdii ta'uusaa agarsiisuu dadhabe. Yeroo adda addaatti. Qabsoon ijaarsaan deemamaa ture jechuudha. Sabni Oromoo har'as dhugaa akka ajaa'ibaa sodaatanii Oromoo qeequuf miti. Biyya alaa kanattu yeroo adda addaatti nam tokko yoo qeeqite koonoo walitti kaatan immoo ammas wal facaasuuf deemtu siin. Namicha saame namicha hattuu san balaaleffachuu dhiisee namicha qeeqe anaan balaaleffa. Laaleen Oromoon dhugaa sodaata. Oromoon dhugaa sodaachuu hin qabu. Bilisummaa sodaachuu hin qabu. Hoggansi Oromoo hogganoonni Oromoo siyaasaa yeroo adda addaatti gaafa dubbii isaanii dhaggeeffattu wanti isaan sodaatan bilisummaa sodaatu. Gaafa bilisa ta'anii maal akka godhuu qaban waan sodaatan akkamitti bulchina hariiroon warra gaaffiidha. Hogganaan Oromoo hundi gaafa dubbatu akka gaaffiitti kaasa malee akkana goonee hariiroo akkana uummanne karanaan deemne uummata karaan kahan agartee karaa agarsiisuu dadhabanii jiru. Maal jedhu yeroo adda addaa Oromoon hiree ofii murteeffatee yoo Itoophiyaa wajjin bulu barbaadees akkasitti yoo immoo biyya kiyyan ijaara jedhees akka fedhii uummataatti akkasitti jiraata siin jedhu. Ani kanan laalaa karanaaniin deemee sana dhugoomsaa jedhee dhugaa ofii bilisummaan akkamitti harkatti nu galu ibsee uummata kakaasee onnachiisee hawwachiisee kun kanatu natti mul'ata. Karoorri kiyya kana sadarkaan steeppiin ani fudhadhu kana fakkaata karana deemnaa jedhee karaa qabsiisuu dadhabe. Maal jedharee sabni hayyoonni keenya karaa nu kaa'uu qabu siin jedha. Maaloo warra hoogganuutu jiraamti warra siyaasa hoogganuutu karaara nu kaa'uu qabu. Hayyuun si barsiisa malee jaarmiyaa of harkaa hin qabu, bajeta of harkaa hin qabu, waraana meeshaa of harkaa hin qabu. Akkam godhee karaa si qabsi. Ani lallabuu nan danda'a asirra. Lallabee garuu waan lallabee san lafarratti qabatamaan raawwachiisuu hin danda'u. Warri raawwachiisuu danda'u warra jaarmiyaa of harkaa qabu. Warri jaarmiyaa of harkaa qabu warri Oromoodhaaf hin qabsaa jedhu kan dirreetis kan siyaasa karaa nagaatis jedhu waan Oromoon barbaadu kana jedhee yoo mirkaneeffate uummata bira deeme. Sana ammoo karaa kanaaniin akkana godhee tarsiimoo akkanaatiin tooftaa akkanaatiin bara 2040 irratti alaabaa keenya UN keessatti mirmirsifanne jedhee bara kutee jechuudha. Yeroo kutee tooftaa isaa lafa kaa'ee maallaqa wareegama isa barbaachisu bajeta isaa lafa kaa'ee uummanni akkasitti onnachuu danda'a. Akkanuma yoo taate federeeshiniidhaan jiraannaa yoo hin taane biyya ofii ijaarranna waan abdii horuu miti bara. Agartee yoo waa lama isa dura keessee akkasiis ta'uu danda'a. Akka hoogganaatitti miti kaasaa jirtu jechuudha. Asiin gahaa jechaa miti. Asiniin siniin gahaa jechaa miti kan haasawaa jirtu. Akka akadeemikitti dubbachaa jirta jechuudha. Kunis ta'uu danda'a, kunis nu baasuu danda'a. So jettee yoo teesse uummanni maal haa laalume? In politics, ambiguity is a very dangerous, as a political leader, dangerous thing. Because in politics, yaada qulqulleessitee himachuu qabda. Asiin deemuu barbaada, isinis akkas barbaadu natti fakkaata. Yoo hin barbaaddan ta'e akka barbaadaniin fedha, kana irratti akkana gargaartaniin fedha jetta. Gaafas, namichi kun kana barbaada. Hin duuna malee kanarraa hin gorru jedhanii si jala yaa'u jechuudha. Lakki kunis daandii lama jira, kunis nu baasa. So qaxxaamursa irra dhaabanna yeroo hundumaa. No. Hoggansi Oromoo bilisummaa walabummaa Oromiyaa sodaachuu hin qabu. Yoo uummanni hin feene maal godha? Maaltu isa dhibe? Ofiif hin fidu bara bilisummaa. Uummanni Oromoo dhugaa sodaachuu hin qabu. Ammoo uummanni Oromoo hayyuurraa qofa hayyuurraa akka dirqama guddaan jirutti sitti dubbata. Hayyuun ni ibsa, ni barsiisa, garuu waa raawwachiisuuf lafarratti jaarmiyaan qabu,
qawween qabu, bajatan qabu. So warri karaarra isin kaa'uu danda'u warra siyaasaa isin deeggartanidha. Warri siyaasaa ammoo dhugaa sodaachuu, bilisummaa sodaachuu dhiisanii waan godhuuf deeman himachuu qabu. Waan sodaataniif nan beeka. Okay? I remember bara qabsoo qeerroo sana 2016tti mee Oromoo walitti haa qabnu, mataa Oromoo, mataa warra hooggansaa walitti haa qabnu jenneeti Oromoo Leadership Convention kan jedhu walitti qabneeti chaartara wayii haa barreessinu. Silaafuu Oromoon kottaa haa tokkomnu jedhee wal gaheeti 3 ta'ees gala, gaafa ba'u 4 ta'ee ba'a. Tokkummaaf walitti dhufe beeki. Walitti dhufnaan walitti dubbataa, walitti bu'aa, 5 ta'ee gala, 6 ta'ee ba'a. Kanaaf tokkummaa jechuurra mee faayidaa Oromoo, fedhii fi faayidaa uummata Oromoo katabnee akka chaartaraatti lafa haa keenyuti. Hundinuu kana akka fudhatan, yoo fudhatan utuu jaarmiyaa isaanii walitti hin baqsin akkanumaanu kun qabsoon Oromoo minimaalii kana barbaaddi jedhee akka wal hubatan godha. Yoo akkasitti wal hubannoodhaan dhaabbanne yoo jijjiiramni dhufees qophii taanee itti seenna jechuudha. Nu keessaa gantuun hin jiraatu, maaliin hin jiraatu, jira miti. Opshiniin hin jiraatu, akka qaama tokkotti dhaabbanna jennee chaartara barreessuuf ka'an. Okay, warra seera baratee jedhanii ana Henook Awwal kana faatu walitti dhufee akka barreessinu. Jarri irraa harcaanii so'anii barreesse. Chaartara san keessa waa'ee adda addaa, dhimma adda addaatu ta'a. Tokkoffaan tokko dhimmoota sana keessaa waa'ee Finfinneeti. Finfinneen kan Oromooti. Sabaaf sablammoonni Finfinnee keessa jiraatan mirga guutuu qabaatanii biyya isaanii keessatti akka lammiitti jiraatu. Biyya Oromiyaa keessatti akka lammiitti jiraatu. Mootummaan Itoophiyaa Finfinnee akka magaalaa guddittii isaa fudhachuun seenaa keessatti sirrii miti. Fedhii Oromootiin waan hin taaneef. Garuu seeraan ammoo hanga jijjiiramutti itti gaafatamummaan bulchiinsa magaalaa Oromiyaa jala ta'uu qaba. Yoo dadhabame Oromiyaa fi mootummaa federaalaa jalatti dual accountability itti gaafatamummaan lama qabaatee akka jiraatu godhamu qaba. Fedhii addaa Oromoo eegsisuudhaaf sunis sirrii miti hanga seerri sirraa'utti, because mirga addaa kan qabaachuu danda'u warra biyya abbaan taanetu mirga addaa itti kennama lakkaawamee malee warri abbaa biyyaa mirga addaa ittiin kennamu. Siigalee abbaa biyyaati gaa mirga addaa warra dhufeef sun dantaa addaa waan jedhan dantaa addaa jedhu san. Dantaan addaa kan kennamu warra biyya biraarraa dhufeef malee dantaan addaa warra abbaa biyyaatiif hin kennu. Siigalee dubbiin gaggaragalteeti keenya akkas ta'e. Okay. Hanga sun sirraa'utti dantaa addaa Oromoo mirkaneeffachuudhaaf akka tolu kaawunsilii magaalaa sanaa keessatti dhibbeentaan hanga ta'e miseensi naannoo Oromiyaarra akka ramadamu. Because warri sun akka vote godhanii waa jijjiiranii miti. Waan Oromiyaa irratti murtaa'u hunda irratti, waan Finfinnee irratti murtaa'u hunda irratti sagalee isaanii dhageessisu. Yoo isaan hin fudhatin fuulduratti deemuun hin danda'amu akka jedhamutti. Doktor, wanni kun waan hedduu addatti mata duree isaa fudhannee hedduu irraa barnoota nuuf kennitan jedheetiin amana. Gaaffii kana takka kana naa deebiftanii waan akkanaa barreessanii chaartara san keessa kaa'ee erge. Ani gaa Ameerikaa deemuu hin danda'u, waraqaan qabu barasii socho'uu hin danda'u, rakkoo guddaa keessan ture ofii kiyyaaf. So Atlaantaatti wal ga'anii wixinee san fudhatanii erga irratti mari'atanii booda natti deebisan. Finfinneen kan Oromooti kan jedhu jijjiiraniiti. Finfinneen kan sabaaf sablammoota keessa jiraataniiti jetti. Maal taatanii jedhan. Ijoolleen kichuun Dambidolloo irraa, Cinaaksan irraa warri Finfinnee ijaan argee hin beekne Finfinneen kan Oromooti jettee rasaasa addatti fudhachaa jirti. Qeerroon Buraayyuun kan Oromooti, Sabbataan kan Oromooti, Finfinneen kan Oromooti jechaa halkanii guyyaa labsaa jira. Maali warri siyaasaa maal sodaateeti
Finfinneen kan sabaaf sablammoota ummatoota keessa jiraataniiti jettu jennaan. Hayi. Kana barreessinee as lafa keenyaan immoo borganama miidiyaan Amaaraa gadi bahee Oromoon fottoksee Finfinneen kan Oromooti jedhee labsee jedhanii nutti ka'uu jedha. So what jedhe gaa? Well, beekta gaa jedhaniituma. Well, ani waan barreesse yoo fudhatan fudhadhaa yoo dadhabdan dhiisa. Baay'een aare garuu baay'een gadde. Maaliifin kana si kaasa? Fakkeenyaaf si kaasa. Wanti salphaa waa'ee Oromoo ibsu dubbachuun sodaatama namoota hogganoota Oromoo biratti. Maaliif sodaatama? Akka siyaasaatitti ilaalu warri kun siyaasa kana nurraan fudhatanii waan ta'eef ammuma gaccabsinee kaanaa jechuudha. Wantoonni akkanaa yeroo adda addaatti ni mul'atu. Kanaaf ani waan kana miidiyaa irratti himeen beeku, walgahii tokko tokko irratti dubbadheen beeka. Hanga Oromoon dhugaa sodaa dhugaa ofirraa haqutti, hanga hoggansi Oromoo sodaa bilisummaa fi walabummaa irraa of haqutti fuulduratti deemuun hin danda'amu jedhama. Maaliif hoggansi Oromoo karaa hundaanuu waa'ee bilisummaa dubbachuu hin sodaatu. Sodaan karaa adda addaatiin mul'ata. Haasaadhaan qofa miti. Gaafa bilisummaan dhufe biyyattii san bulchiinsi akkam akka ta'u, bulchiinsi isaa akkam akka ta'u, imaammanni dhimma alaasaa akkam akka ta'u, geopolitical security isaa akkamitti akka bulu, okay? Diinagdeen isaa akkamitti akka dagaagu waan kana irratti qulqullinaan yaada qulqulluu ideological clarity qabaatanii lafarra kaawwatanii tooftaa tarsiimoo imaammata jira miti akka seeraatti wixinee kana of keessaa qabaatanii qulqullinaan karana deema kan jedhu waan hin qabneef waan dimshaashumaan bilisummaanis nuuf ta'uu danda'a maal kan jedhu haasa'amaa waan jiruuf hoggansi dhaloota kanaa amma achi uumamu garuu akkanatti qulqulleeffatee herrega isaa dhahatee kanatu nu baasa jedhee uummatatti himachuuf himachuu danda'uudha qaba. Uummanni immoo dhugaa himan sodaachuun qabu. Dhugaan addaan nama kutti gaaf tokko garuu deemee dhugaa santu si furmaata sii ta'a. Deemee namni sodaatee sagalee xiqqeessee haasaa ture sun dhufeetuma dhugaa sana labsuutti ka'a. Kanaaf dhugaan sodaachuun hin barbaachisu, bilisummaa sodaachuun hin barbaachisu. Lameen kana yoo ofirraa hambisne yeroo gabaabaa keessatti anis itti hima yoo na gaafatte anaaf hojiin Oromoo irraa eegamu gaafa ilaalu waggaa 5-10 nu barbaachisa hanga alaabaa keenya walabummaa keenya gonfannutti jedhee amana. Amma namoota tokko waggaa 15 maalu akkanumatti jiraanna ammas moo utuu bilisummaan arginiin du'aa naan jette haatiitii tokko naaf gala. Garuu karoora akkasii lafarraa yoon qabaan maaliifin kana jedhe waan hojjetamu jira. Waan yeroo irraa yerootti hojiitti itti bobba'anu jira. Karoora qabaachuu qabda. Action plaanii, time bound action plan qabaachuu qabda. Tarsiimoo tooftaa qabaachuu qabda. Imaammata qabaachuu qabda. Kana qabaattee immoo akkamittiin raawwachiifta. Kanaafis plan detail ta'e qabaachuu qabda. Gaafa san laaltu bakka amma jirru irraa garasitti tarkaanfachuudhaaf yoo dubbiin tolte jechuudha. Wanti akkanaa barbaachisa. Mee ani bakka biraatti waan akkanaa kana miidiyaatti dubbadheen beeku. Walgahii adda addaa irratti dubbadheen beeku. Namoonni tokko hayyoota tuffataa naan jedhan kana dubbadhee jennaan. Kanaaf miidiyaa irraa badi baay'ee. Hayyoota hogganoota keenya tuffataa saggaa'een. Hogganan qabnu jedha. Hoggansi dhugaa walabummaa sodaatan nun jedha. Karooran qaban nun jedha. Akkas jechuu kiyya. Quuqama irraa hin dubbadha. Isaan qeeqaan jiru. Waan danda'aniin hanga danda'aniin hangana nu fidan. Ani eenyu ta'eetiin ani firii isaaniiti bara. Firii qabsoo isaaniiti malee ani qabsaa'aas miti. Ani nama siyaasaatis miti. Ani eenyu ta'eetiin hoggana agas bakkana nuun gaheen qeequu danda'a. Qeeqa miti kiyya. Quuqamarraa akkanatti ilaaluu qabnaan jechaa jira. Waa lamaaf si ifatu. Tokko ofii isaatiif aangoo nurraa fudhachuu barbaadamoo maal jechuudha? Hoggana ta'uu barbaadamoo kan jedhu. Nu dhiibaa jiramoo kan jedhu.
lammata nu diigaa jiramu maaliif tuffiin kun barbaachise kan jedhu maal ittiin jirru nuyi inni eenyu caalaadha kanatu jira waan ta'eef ani immoo quuqamarraa malee waan irraa barbaadu hin qabu garuu hoggansi keenya laal akkasitti yoo ittiin deemne malee dhaloonni kun akka durii san akkanuma bilisummaa dimshaashumaan itti himtee fuulduratti akkami sirna kana jalaa bahuu danda'u? Egaa impaayerri kun kan diriiree kan tikfamaa jirus humnaan jenne ummata keenya humnaan cabsanii jenne beekumsa isaa humnaan balleessan jenne diinagdee isaa humnaan saammatan jenne siyaasa isaa humnaan jalaa balleessan fedhii ofii akka ofii murteeffatu hawwii isaa hawwii biyyoolessaa Oromoo humnaan jalaa balleessan jenne. Kanaaf akkamitti waan sandeeffanna yoo jette humnaan deeffachuu qaba. Humna bifa akkamii? Humna bifa sadii qabaachuu qaba. Oromoon bifa sadiin humna jajjaboo horachuu qaba. Tokko humna beekumsaa. Unlearning the colonial education, unlearning the colonial knowledge. Seenaa hanga ammaatti nutti olirraa gadi nutti dhufe kan akka beekumsaatti fudhanne kana ofirraa diigu. In other post-colonial studies, it's called decolonizing the mind, decolonizing knowledge. We have to be unlearning what we have learned. So, beekumsaan hidhachuu qabna jechuudha. Humna beekumsaatiin jabaachuu qabna. Karaa hundumaa. Beekumsa aadaa keenya, beekumsa seenaa keenya, beekumsa eenyummaa keenya, beekumsa dandeettii keenya, qabeenya keenya eessa akka jiru har'atti mootummaan biyya sanaa qabeenya Oromiyaatiin ittiin dhaaddata. Biyya adda addaatti gurgurataa oola. Emeraldiin Gujii keessa yaaballoo darbee Fisaaganna darbee jiru sun Chaayinaatu ittiin horii horataa jira. Emerald. Warqeen Gudoo, warqeen Magaaddoo kun hundi mootummaadhaan saamama. Abbaa qabeenyota adda addaatiin saamama. Warra private contraband dalaguun saamama. Okay? Qabeenyi keenya eessa akka jiru iyyuu hin beeku. Laal Gudoon suni daawwaan gadi kan jiru. Gaarri tokko akkuma jiruun warqeedha. Akkasiin jedhu gaafa sitti himu. Hagam beekna kan. Bara warqee Magaaddoo ijaarsa dubartoota warra Tigraay kan jedhamutu ittiin nagadaa ture. የትግራይ ሴቶች ማህበር ማል ጎቲ የትግራይ ሴቶች ማህበር መጋዶር መጋዶን ደከበር ደከ ሻኪሶ ደርቤ ባዲያ አማ እንሞ ወሪ ብልጽግና ፍደቴት ijoollee Gujii takka takka keessa buusaniit warra qabeenya qaban akkasitti ittiin gurguratu. Kontiroobaandiin baay'ee. So qabeenya keenya, humna keenya, dandeettii keenya waan qabnu sirriitti hubachuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Kan lammataa diinagdee dagaagsuun barbaachisaadha. Diinagdee keenya deeffachuu qofa miti. Diinagdee yoo qabaanne humna hin qabdu. Humna yoo qabaanne ofirraa ittisuu hin dandeessu. Bilisummaan hin bitamta. Maaliif gantuun baay'ate? Maaliif abdii kutate qeerroon? Warri qeerroo kakaasaa ture ana Jawaari waan qeerrootti darbannu hin qabnu. Hojii isaaniif laannuuf hin qabu. Barka. Mootummaan maal qaba? Hojii laataaf warra fedhuuf. Maallaqa kennaaf, kondominiyeemii kennaaf. Nuyi maal qabna? Ijoolleen teesseen wajjin wareegamaa hedduu kaffalte. Laaltee warra biraatu deemee fudhata waa hundaa. Laaltee kanaaf bu'aan isaa kanaa jette. Nutti garagartee gaaf laaltu waa ofirkaan qabu. Akkas taatu qoye. Warri ganda biraarraa dhufee qabsoo nuyi gaggeessineen hangana yoo saammate nuyi hoo maaliif saammachuu dadhabna jedhanii itti siqan. Jaalatanii sitti fakkaatiin ijoolleen keenya. Qabeenya horattu malee gaafa qabsoo sanuu laal waan rakkoo adda addaatu nutti uumamaa ture. Ijoolleen hin baati hin hidhamti akkuma jirtu mana hidhaatti guuramti. Mana hidhaa gaafa deemte wabiin barbaachisaadha gaafa poolisii irraa hanga mana murtiitti dhiyaattutti. Wabiin barbaachisaadha. Wabii dhabanii guyyaa meeqa warra bulantu jira gaafasu
warra wabii dhabaniif maallaqa warra qaburraa walii barbaannee ijoollee san wabii kafalaa fi please jecha akkasitti biyya alaarraa wayiwataa ture. Namoota meeqa mana hidhaarraa wabii poolisii namoota jaarree warra qabeenya qaban harka gajjallaatiin. Gaafa sin wadhiyan yoo maallaqa hin qabaanne qabsootti seenuu hin qabdu. Because qabsoon wareegama qofata. Yoo humna maallaqaa humna diinagdee hin qabaanne ijoollee kana akkanumatti nyaachistee gatta jechuudha. Gaafa injifattees waan itti laattu hin qabdu jechuudha. Agartee qophaa'uu qabda karaa hundumaan. So Oromoon akkamitti humna kana ofirraa cabsa yoo jette humna horachuudhaan qofa. Warra humnaan sitti dhufe kadhannaadhaan, okay, nama gaarii ta'uudhaan, salaataan ofirraa dabsuu hin dandeessu. Nama humnaan sitti dhufe, diina humnaan sitti dhufe, humna isaan gitu, isa caalu horachee eeggachuu qabda. Tokkoffaan beekumsa dhugaa waan jiru lafarra qabatamaan waan jiru himuu qabna. Akkuma amma sila jechaa ture maali faayidaan irraa buufate hin qabaayii Oromoon gaafa jette isaan ofiif jedhanii waan hin hojjenne haa ta'u malee eeyyeen wanti tokko nuuf bu'ee jira. Kunuu Tsaggaayee nu barate as kee carraa argamte sanaan jechuudha. Siigalee amma immoo ijaaramaa jira yeroo adda addaatti wanti adda addaa ijaaramaa jira. Ijaarsi sun hundi nu fayyada. Of jala galchuudha. Amma waa'ee hidha Abbayyaa maal jedha nu fayyada. Silaafuu daangaa keenya keessa ture bara. Dirqiidhaan gara Beenishaangulitti deeme wanti sun. Malee keenyuma. Agartee nu fayyada wanti hundi ijaaramaa jiru kunis waa kondominiyeemaa ta'u karaan ijaaramu wanti hundi nu fayyada. Faayidaa hin qaba. So beekumsa dhugaa horachuun barbaachisaadha. Akkuma jiru qabatamaan waan jiru fudhachuu qaba. Tokko lammataa diinagdee jabeeffachuu qaba Oromoon. Amma ani kana jechuun na dhiba maaliifi ijoolleen keenya barri keenya jettee lafa Oromoo saamti deemtee adha kan biyya alaarraa galee lafa Oromoo saama qabeenya Oromoo jara wajjin wal ta'ee saama. Na jibbisiisa wanti sun. Garuu Oromoo harka yoo jiraate dhaloota dhufuuf hangi sunu dhaloota dhufuuf faayidaa qabaata. Eegalee sirni kun bara baraaf hin jiraatu gaaf tokko numa kufu. Gaafa sirni kun kufe warri dhugaa qabu, warri haqa qabu biyya isaatti deebi'a. Gaafas kanumatu nu fayyada. Qabsoodhaafis har'as maallaqa Oromoo harka Oromoo jiruutu nu fayyada waan ta'eef Oromoon karaa hundumaan cimuu qaba jedheen amana'an. Amma hannatti bobba'aa jechuu kiyyaa miti kun. Ani ofii kiyyaaf kottu maallaqa hanganaa sii kaffalla. Lafa sii kennina, mana sii kennina, waa tokko waan bakka feetetti si ramadna. Alakkiyaan nama siyaasaati gaafan jedha. Yuunivarsiitii bulchuu feeta. San sii kennina. Waa hedduutu waadaanaaf gala. Lakki ummati kiyya buqqa'ee jedhee qabsaa'ee deemee lafuma sana saammachuun sirriin ta'u. Eessaa fiddanii naa kennitu? Maali hattuu nu fudhachaa jirti ati maaliif irraa qusata? No. Waan naaf malu anatu dafqa kiyyaan bitachuu qaba. Malee har'a carraan harka keenya buute jedhee sabuma sanarraa saamuun sirriin ta'u. Yoo bilisummaa naa kennite anumatu dafqa kiyyaan horata sana. Siigalee waan advaanteejii isinii wajjin walii galuuf dhufee fudhadhee nagaanuu jiraachuu hin danda'u. Kanaaf lafas yoo naa kennitan ani maallaqan qabu kan ittiin ijaarradhu. Maallaqa keessanis achumatti ofitti qabadha. Aangoo keessanis an Tsaggaayee mataa kiyyaan of danda'ee waan an godhuu danda'u ofii kiyyaaf itti dhamee argachuun hin danda'u. Garuu bilisummaa dhabame. Lammummaatu dhabame. San tolchuutu irra caalaa na fayyada. Jedheen amma wanti sun nama baasamoo karaa gaariidhamoo garaa haqaati hin beeku. Pragmaatik hin taane ati gogdeetuma haftee maal warri jedhan jiru. Alright? Ta'uu danda'a. Amma gaafan kana jedhu Oromoon humna horachuu qaba, humna diinagdee gaafan jedhu deemaa saamichatti bobba'aa diinni si saamaa jira atis gaafa manni abbaa kee saamuu waliin saamii kan jedhu jecha Amaara tokko jira. Akkasitti itti bobba'aa jechuu kiyyaa miti. Garuu hanga danda'ameen karaa dhugaa waan siif malu yoo qabaatte qofa mana barumsaas haa ta'u
kolleejii yuunivarsiitii haa ta'u, diinagdee apartmentii haa ta'u, gurguddaa kana yoo qabaatte Oromoodhaaf carraa fidaa fuulduraaf jechuudha. So Oromoon qabeenyaan of ijaaruu qaba. Warri biyya alaa salphaatti qabeenya Oromoo gargaaruu danda'u, qabsoo Oromoo gargaaruu danda'u walitti buusuu danda'u. $1 a day, 1 million Oromos outside of Oromia yoo buusan guyyaa tokkotti akkaawuntii keessaa miliyoona tokko qabaachuu dandeenya. Ijaaramuu qofatu barbaachisa malee kun hin danda'amu. Qabeenya lakkoofsa keenya gara qabeenyaatti jijjiiruu jechuudha. Yoo akkas goone qabeenya horachuu, humna diinagdee jabeessuu ni danda'ama. Baankii ijaaruu dandeenya biyya alaa kana keessatti. Real estate akka hojjetan warri keenya liqii akka argatan baankii sanarraa kaatee gargaarsa namoomaa ijaarree akka gaariitti uummata keenya warra rakkate, warra baqachaa jiru, warra buqqa'e, warra dhiigee, warra abbaan maatiin irraa du'e kana tajaajiluu dandeenya. Ani yaaleen beeka karaa jirraatiin. Jirraa humanitarian, permanent humanitarian fund for Oromos kan jedhu. Ammas Oromoon akka waliigalaatti biyya addunyaa kanarratti ba'aa walirraa hir'isee uummata isaa tajaajiluu akka itti danda'u, diinagdee biyya sana akka diinagdee Oromoo akka jabeessuu danda'u beekatee of gurmeessuudhuma qaba. Sirnatti jira biyya alaa kana keessatti deebit kaardii irra keessa $1 guyyaatti, $30 ji'atti, $360 waggaatti. Kun nam tokkoof salphaadha. Miliyoona tokkoof garuu miliyooner taata guyya tokkotti jechuudha. Oromiyaan miliyooner taati jechuudha. Ani bakka tokkotti maaliin jedhee yoo kana goone rakkoo diinagdee biyya san keessa jiru, rakkoo hiyyummaa, we can fix the problem of poverty in Oromia, we can fix the problem of poverty in Ethiopia. Dhugaan sitti hin danda'ama. Oromoon lakkoofsuma isaa yoo humnatti jijjiire waan baay'ee dalaguu akka danda'u nan beeka. Yoo san goone laal bara durii meeshaa ammayyaawaa qabataniif nu injifataniin siin jedhe. Har'oo waraanni keenya kilaashii qaba. Waraanni isaanii diroonii qaba. Meeshaa irra caalaa ammayyaawaa ta'e isaantu qaba jechuudha. Har'as akkuma durii ulee fi eeboodhaan lolaa turree injifatamne sanatti kilaashii qabannee rasaasa dhabnee injifatamuuf deemna jechuudha. Diinagdeen kun kan nu barbaachisu meeshaa ammayyaawaa barri barbaadu waan diinni hidhate kan gitu qabaachuu qabna. So sadeen kana qabaannaan namuusi sodaata beektaa. Dippiloomaasiin kee hin tola. Humna yoo qabaatte waan tokko to'attee daangaa kee to'attee nagaa buustee gaafa ol dhaabbattee isaanitti dubbattu si dhaggeeffatu. Yoo akkanuma gaara keessa deddeemtee dhukaastee gaafa jarri dhufuu jalaa mimmiliqxee ani waraana gaafa jetteen garuu jarri kun nagaa buusuu danda'u yoo mootummaan kun kufee jedhaniit gara mootummaa kun agartee. Kanaaf sadeen kun wal faana yaa'uu qaba. Beekumsaan humna beekumsaa qabaachuu, humna diinagdee jabaa ijaarrachuu hin danda'ama. Kun hin danda'ama jedheen amana. Kan biyyaa dhiisi kan biyya alaa qofa utuu walitti gurmeessine ammoo itti bobbaa'utti jirraam. Beekumsaan then meeshaa ammayyaawaa hidhachuu. Meeshaa warri diinaa hidhatee jiru. Ani olaal jaarmiyaa tokko garee tokkoo fi miti kan jechaa jiru. Yoo mootummaan kun kufe dur diinonni keenya nu jibbu nu tuffatu. Dhugaa. Har'a jibbinsa qofa miti xiiqii qabu. Har'a maal jedhu jarri kun nu miidhanii kan jedhu of keessaa qabu beektaa. Mootummaa fudhatanii akka mootummaatti nu waraananii Oromoonii. So maaliif nu mijeessuu jiru duguggaa sanyii haaraa akkuma warra Tigraay irratti godhan san wanta akkasiitu nutti dhufaa jira. Gareen tokko qofa hidhatee hin danda'u kan. Oromoon akkuma diinagdee akka dhuunfaattis qabaachuu qabu, hidhannoos qabaachuu qaba jedhee amana. Saba keenya hidhachiisuu qabna. Meeshaan waraanaa biyya san keessa baay'ee babal'atee faffaca'aa waan jiruuf gaafa mootummaan kun dadhabe uummatatu ifatti baha isaan akka rukutanitti exposed ta'a jechuudha. Sanaaf yoo hidhatte malee warra sirraa geeraraa oolu kanas ofirraa ittisuun hin danda'amu. Waraannis immoo si eeguu hin danda'u. Ummatichatu meeshaa hidhachuu qaba. Maaliif naannoo Amaaraa keessatti Abiyyi injifachuu dadhabe? Meeshaa waraanaatu faca'ee ture.
gara miliyoona 18 kan ta'u light weapons and arms faca'ee ture. Erga gaafa Abiy aangoo qabatee jalqabee Asaaminoo Tsiggeen manni amantaa isaanii qeesiin Abuna Pheexroos jedhamu sun as Awustiraaliyaa jiraatu asii mana amantaa irraa maallaqa guuranii Asaaminoo Tsiggeetti kennan deemanii. Andargaachoo Tsiggeen kana godhaa tura. Laal. Meeshaa bitatanii ummanni isaanii baankiidhaan warri baankii hojjetu maallaqa isaanii mindaa isaanii ji'a tokko waan kanaaf maal jedhan turanii meeshaa waraanaa tokko maatii tokkoof meeshaa waraanaa tokko maatii tokkoof bituun dirqama kiyya jedhanii ofitti fudhatan. Warruma mootummaa Itoophiyaa keessa wajiroota mootummaa Itoophiyaa keessa hojjetantu kana godhe beeku. Utuu jennuutu dubbannu gaafa warri keenya biyya amma tolte mootummaan keenya jedhee biyya alaarraa galu isaan kan Oromoo irraa albeelleen guuran ka doktor.